Lolli dhiyeenya kana ijoollee Suudii keessa jiraatanii fi karaa gaara Suudiitiif akkasuma Yemen jidduutti deemaadhaa ture guyyaa har'aan tana magaalaa Riyaad kan jiranii fi akkasumas magaalaa Jiddaa kanneen jiraatan jidduutti du'aa godhamuun dhumateetu jira. Lola kana irratti ulamaa'onni keenya kan akka Baabaa Sheekamiin biroo fa'aan kanneen yeroo hedduudhaafis kadhachaadhaa turan. Hawaasni keenya hedduun isaanii dhagayaadhaa dhabuudhaan yeroo hedduu dhiisanis guyyaa har'aan tanaa walii galchuun isaanii dhagayameeti jira. Haala kanaatiin immoo uummanni hundinuu nuti tokko uummata keenyaaf dhaabbanne jechuun kakatanii guyyaa har'aan tanaa harka isaanii miskiina keenya ni gargaarra ni hojjannaafi mistirri keenya alan ba'u wallaahu alaa maa naqulu shahiid Haalli namoota waliin daawwannee jirrutti uummanni magaalota Suudii Arabiyaadhaa keessa jiraatanii fi gaarreen keessa jiraatan marti isaaniitu uummanni Oromoodhaan nuti tokko addaan hin baanu rakkataa keenya haa gargaarru jechuun wal cinaa akka dhaabbachaadhaatis jiran mul'isan. Garuutu immoo dhiyeenya kanaatiif lolli Harargee fi Arsii jidduutti eegalame kun lola akkaan hamaadha kan ta'ee fi ijoollonnummaan Oromoo ajjeesuu namni afaan Oromoo dubbatu afaan Oromootiin osoo dubbachaa jiru Oromoo wayita ajjeesuutu mul'ata. Garuutu immoo akkuma aduwwiin nama keenya godhaadhaa jirtu kana ilaalee namoonni hundinuu waan nus ajaa'ibee jiruuf kanuma kan keenya godhu jiru aduwwiin isaanis kan keenya godhaadhaa jirutu mul'ata jechuun uummanni Oromoo hedduu akka irraa gaddan. Lola kanarratti akkaniif xumura argatuuf jechuunis guyyaa har'aan tanaa wayita hawaasni keenya dhaabbatanitti namoonni hedduun taate kana kan akkaan ajaa'ibsifatan. Miskiina dafqee bulusan mee maaltu isin tumsisame Harargee bakka buutan Arsii bakka buutan. Kan lola dura eegalees kan boodarra eegalees isin hundinuu Arsii bakka buutan Harargees bakka buutan dayyuusota baalaqee. Kana irratti haala kanaatiinis kan dubbatan ijoollonni rakkoo hamtuu keessa jiraachaadhaa turanii fi akkasumas taateen hedduun isaan ajaa'ibsiiseetillee kan jiru yoo ta'us garuutu immoo namoonni hedduun yaada kanaa kana ibsataniiti jiran. Yaada kanaaf wayita kana irratti akkana jechuudhaan wayita dubbatan namoonni kunneen Harargeedhaas bakka hin bu'an Arsiidhaas bakka hin bu'an jechuudhaan dubbataniiti jiran. Garuutu immoo warreen hattuudhaa fi warreen saamtuudhaatu yakka gurguddaa kana ilmaan Oromoo irratti raawwachaadhaatis jira jechuudhaan dubbii kanas mul'isaatii jiran. Jechi kanaa kun immoo jecha qaanyeessaa fi kan namaas ajaa'ibsiisu jechuun gocha fokkisiisaa kan ta'ee ture. Ijoollonni Harargeedhaa fi Arsiidhaan walirratti duuluu akkaaniif dhaabanis beeksisanii jiran. Garuutu immoo ulamaa'onni keenya Sheekamiin biroo yeroo hedduudhaaf kan kadhachaa ture. Ijoollota kiyya wanta kanaa kun hin barbaachisu waan nurraayis hammaatu dhaaba jechuun Sheekni keenya Sheekamiin biroo yeroo hedduuf itti deddeebiidhaan akkaaniif kadhachaa turetu mul'ata. Garuutu immoo dhiyeenya kanaatiif sooshaal miidiyaa guutuu irratti uummanni Oromoo wayita Oromoo miidhagu mul'atu Sheeka keenya akkaan kan gaddisiisedha. Dhiifama obboleeyyan Islaamaa ijoollee tiyya ilmaan kiyya Rabbi isin haa kabaju. Akkasumatti dafnaa godhaa waan kana mee anuma dhagayaa wayiif isiniin jee wahii. Taatee kanaatirraanis immoo ijoollonni kunneen wal dhabdee isaanii jidduudhatti jiru isaanis deebi'anii gara nagayaatti deebi'anii akkaaniif fudhataniifis kan himanii jiran yoo ta'an garuutu immoo namoonni hedduun kun ijoollota kanaas tuqinaa kaanis dhiisaa kaan tuqaa kaanis wanni godhaa jechuu yeroo hedduuf kan wal lolaadhaatis jiran ammaan tanaaf immoo nagee buufne jechuun hayyoonni akkasumas manguddoonni Suudi Arabiyaa jiraatan guyyaa har'aan tanaa ibsa wal baasuudhaan du'aayidaas godhanii wayita isaan dubbii hunda fixaniitu jiran. Yeroo hedduudhaaf ijoollonni keenya kan walitti dhaadachaadhaatis turan har'aan tana immoo gara nagayaatti akkaaniif nagayaatti deebi'aniitu jiran hayyoonnii fi akkasumas hayyoonni manguddoonni Suudi Arabiyaa beeksisaniitu jiran.